chaanala kaniin jenna. Akkasuma warroonni har'aan tana jalqabaaf dhuftan ani Sabahattiin Oromaanii akkasuma laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Akkuma baratamaa ta'e har'aas firaankii nama godhuudhaaf nama tokko saahiba kiyyaa kaniin akkaan kabajuu kaniin akkaan jaaladhu akkasuma inni illee na jaalata. Isa kana firaankii irratti dalaguudhaaf dhufnee jirra. Maaliif jaartiiti jarratti dawwalte waan akkasitti haasofte jedhee isa rifachiisee dafqa hudduun isa buusee isin agarsiisa na faana turaa isiniin jenna. Amma immoo irratti dawwalee jira dhaggeeffadha. Aloo. Aloo. Salaamu alaikum. Gammachuu. Akkam yoo nagaa qabda? Oo maaliin jiraa mitiiti atumaan jiraadhu yaafi. Wallahi atumaan jiraadhu. Amboo barra yaabbala isa kiyya wayin amboo barra akkana sin seene war gammachuu ati wallahi daanuu bar. Bare daanuu ati akkanaati hooyi. Waan bar guyyaa gaafatti ijoolleen gaafa wajjin turre mazratti akkas jettee da ijoolleen si onnereef dubaran baran sirraa hin faccisaa ture barsiin deeggaraa ture war bu'an gaafsan. Egaa. Akkamitti jaartiiti jalatti dawwaltee sagalee akkasii san hunda jalatti ergitee obboleessa hayyaa akkamitti dhiibbaa akkanaa tana na facaasuu tanarratti akkamitti hojjettaati? Warra kama dogoggortee miti warra kama maaliin dogoggora sirratti hin dawwale. Sagalee si jalatti hin erguu danda'a warra sagalee guutuu akkasuma sheer na jala godhanii jirani. Laa boodii san saayibummaa tanteen barbaadu aniiti arrarraa eegali aajii tanteetillee hin barbaadu an feesbuukaan illee kaatee jalaa si darbee jira ani annama akkanaa sin seeneeti guyyaa nageetti yoo. Ati leeshitti waan akkanaa tana dalayite obboleessa kiyya maal taateeti maaliif waan akkanaa tana dalayite obboleessa hanga wajji nyaanne ni beekta hanga wajji turre. Ati kamitti jaartiiti jedheeyitee waan akkasii sanaa soyite obboleessa. Gammachuudha gaa'ee eenyu jeetiin dawwale. Laa firaankiidhaa miti obboleessa kiyya firaankii durii waa firaankii dalagaa himi ani akkamitti ati waan akkasii dalayda sagalee ni jirti baraan sagalee si jala sheer godhuu danda'a bara. Akkami waan akkanaa tana obboleessa kiyya dalayda hoo edaanuu barre edaanuu boo saayibummaan barre edaanuu dhiisi hoo an barra akka obboleessa wajjin dhalanne caalaa barsi amanee ture bara siin amana ture bara. Akkamittiin si amana kun deemtee waan akkanaa tana dalayda shira akkanaa kana dalayda naafi jaartiiti jeetutti shira akkanaa kana dalagu jirta. Biitti ta shiraati jettee duuba shira dalaguu anumatti nama silaa nama akka sabbataatti mudhii hidhatantu deebi'ee nama cimee boofatti. Poolis akkas taatu hayyee wal faamnaan agarta waan inni si godhuu ta'u. Isa walga duuba amma biraa deeme uumaata kana godhuu hin danda'u jetteeti narra bobbaate. Oo nagarta oo. Deemee boomee deemee mana geetti. Gurbaan akkuma isin agartan kana mata jabaataa. Firaankiin godha jeetiin firaankiin haa ta'uu dide. Gurbaan mata jabaataati kunoo firaankiin illee naaf ta'uu dide gurbaan mata jabaata nama akkanaan agarreeni. Nama akka malee mataa jabaatu mucaa kana ni beektan feesbuuk irratti keessaaf warri na beektan
hedduun keessan ni beektanii mucaan nama miidiyaa kanarratti istoorii ispeeshaalii ajaa'ibaa dalaguudhaan beekamu akkasuma hordoftoota baay'ee miidiyaa kanarratti qabu mucaa kanallee ni beektan jee yaade namni na beeku namni isa beeku namni kan waliin nu beeka jechuudha. Kanaaf mucaan killee naa ta'uu didee akkana yaadetti naaf dhufuu didee inshaallah yeroo lammaffaadhaaf yoon danda'e yaaliittiin godhe inshaallah amma yeroo gaarii qaba.